السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyuma alhamdulillah nagaa fayyaa kootii sinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa sin haa taasisu. Egaa jalqaba irratti mee viidiyoo koo laayikii godhaa laadhiisaan sassatinaati laayikii godhaa. Namoonni laayikii naa godhaa jirtanuu baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa jazakumullahu khairan jazaan keessa rabbii biraa. Laayikii waa isinirraa isin qannasu waa isiniin kaffalchiisu namoonni laayikii sassattanuu leesh dhiisaan sassatinaa akkuma warrootan gaaromanii gaarummaa isaaniitiin laayikii godhaaran kana isinillee laayikii godhaa. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko yoo namni 500 ilaalee habicatu laayikiin 300 yoo jiraate maal rakkoo qaba jettumee namoonni laayikii hin goone. Akkasii inshallah erga viidiyoo bantanii ilaaluun keessaniin oolle asumaan immoo laayikii tuqi laayikii hundi keessanuu tuqaa laayikiin isiniin jedha barakallahu fiikum. Viidiyoo kana hobicatee 7 duraan waraabee garuu amma somanii bilbilee qafoonna jalaa guutuu hedhee soman viidiyoo dileet godhee sirreessu hedhuuttan viidiyoo kana argee maalii silaa waraabee maaliif hin gadhiisne jedheetanii amma gadhiisuu isinii dhufee sagalee irratti dhaaraa. Annaas biratti dahee 7 jechuudha yeroo nam viidiyoo waraabu kana yeroo jalqabaatiif daa'ima koo ho'ina aduu qaqqaammachiisa jechuudha. As biratti qaqqaammachiisee keetanii uffatatti deddeebisee yeroo daa'ima aduu qaqqaammachiisnu shawaarii galchinee itti dhiqnee jechuudha. Osoo waa tokko ittiin dibiin qaama isaaniitti akka aduu argatanuuf jecha jechuudha. Aduutti qullaa goonee aduutti qaqqaamsinee achi kaanee manatti ol galchinee erga kaanee waatti dibnee dhidhiibna jechuudha. Erga dur maaliin argan tureyanii daa'ima aduutti baasanii achumatti waatti diddiibamee dhidhiibama. Sun dogoggoraa aduu keessatti waatti hin dibamu. Erga mana keessa galchinee kaanee zayitiis ta'ee wantoota garagaraa dhadhaasa ta'u maaliyyuu itti dibuu qabna jechuudha akka qodaan isaanii sun aduu argatuuf. Yoo kana wallaaltaniis osoo hin ta'in gargaarra hedduun keessanii immoo kan daa'ima hin qabnedha sichi galtanii bultii jaarrattanii daa'ima argachuudha karoorri keessanii. Anis daa'ima koo jalqabaatti akkas dogoggoreen ture yeroo muraasaaf yeroo 2-3 wayiitii fi anis akkuma dur argaa ture aduu qaqqaammachiisaan achitti waatti dibee dhidhiibaa ture. Garuu booddee immoo yeroo nasumaa intarneetirraa maal sarchi godhee ilaalu akka waatti dibamaa aduun hin ho'isamne argeetan achumaan sirreeffadhe jechuudha. Asumaanuu namoota baay'eetu namoonni tokko komentii jalatti argaan ture. Anis akkas garaadhaan qabaa da'umsi koo jala dhiyaatee jira daa'ima jalqabaa biyya Arabaatii galee da'uuf anin jedhaa du'aa maal jedhaa turtanii. Egaa yoonara isinis rabbi isinii kee deessanii harkatti baadhataa jirtu ta'a. Allahu alam rabbi isiniif guddisu maaliifuu kanneen immoo hin qabne kanneen sichi galeen biyyatti galee bultii jaarradhe daa'ima argadhettanii karoora guddaarra jirtanuu. Inshallah rabbitti bicuudha isa isin achi fageessitanii karoorfattanii rabbi immoo as isinii dhiyeessee waan isin waggaa 2-3tti waggaa 4-5 karoorfattanii waggaa 1 waggaa gaditti galmaan isinii gahee nagaan biyyatti isin galchee nama waa yaade jiruu yaade ol jiraatu rabbi isin taasisu. Irra guddaan niyyaa toluudha. Rabbi irratti abdannee niyyaa qulqulluu rabbi irratti tollaanii wallahi abadan waan yaanne waan rabbi irratti niyyanne tokko hin dhabnu jechuudha. Bakka yaanne hinuma geenyaa niyyaa toluudha inshallah. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo as butaa karoorfadhaa. Waggaa 3-4 ta'a siichan kana godhaa maal jettanii karoora keessan achiin dhiyeessinaa. Idimeen ijoollee durbaa gadabii qabaa. Keessatti immoo biyya Arabaa kushiinaa Arabaa dadhabbii maal hojii namatti baay'achuu maal rakkoo guddaaf nama saaxilaa. Akkasumallee idimeen namaa osoo hin beekamiin nama harkaa deemti. Kanaaf dhaabbadhaatii of yaadaatii osoo qaamni keessanillee dalagaan hin dadhabiin
so idimeen keessanillee tusin yaadin achisin jalaan kutiin galaatii dahaa guddifadhaan isiniin jedha. Qabeenyi duniyaa waa tokkoyyuu wallaahi qabeenya caaluu ilmoodha. Yoo ilmoon hin jirre qabeenyi kamiyyuu jiraate waa tokko faayidaa hin qabu jechuudha. Yoo ilmoo qabaattan maaliif akka jiraattan beektu of fuulduratti ilaalaa jiraachuuf hawwitu jechuudha. Yoo ilmoon qabaanne bo'an eenyuufanan akkas ta'a eenyuufan hin ta'aaban maal lama jechisiisa. Kanaaf akkasii namoonni immoo ilmoo dahattanii biyya kaa'attanii deemtanii rabbi isiniif guddisu isinis jabaadhaa ilmoo keessanitti deebi'aa. Shakwaan guurinaa jechuudha. Ekelee koo maaloo koo jettanii birriin hanga jiini dhuftuun asiif achiin firfirsinaa. Ji'a tokko waggaa tokkotti ilaaluu qabdu isin. Maaliif ji'a tokko damooza ji'a tokko fudhachuufi meeqa dadhabdanii meeqa mataa dhukkubsattanii damooza ji'a tokko sana harkaan ga'attanii kaatanii isiidhuma garuu akka salphaatti immoo firkaa baastu. Hanguma hanga sanaan waggaan immoo isinitti deemaa dhufa jechuudha. Akkasii hawaanis biyya Arabaa ta'ee waa hanga kana sammuudhaan bilchaadhee waa wayii ta'e miti jechuudha kanan galee. Akkuma tasaan deemee akkuma tasaan gale garuu alhamdulillah rabbii koorraa abdii guddaan qabaniyyaa bal'aan qaba gatii ta'e jennaan alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin koo waanan yaade waanan karoorfadhe waanan niyyadhe hundaan naaf gahee jira. Silaayyuu rabbiin fayyaadhaa kaasee ni'imaansaa guddaadha galateeffanneeyyuu hin fixnu jechuudha. Akkasii inshaallah hordoftoota koo asitti immoo guyyaa lammaffaan daa'ima koo aduutti baasee jirudha. Irra hedduun keessaanii daa'imni kee dhiira moo durba maal jedhaa turtanii mee tilmaamaan isiniin jedha. Isin tilmaamaati koomentii keessan irratti hundaa'uudhaan viidiyoo biraatiin immoo dhiira moo durba akka ta'e isiniif qabadhee dhufa. Akkasuma immoo maqaa silleenaa fi moggaastu jechuudha. Ngina maqaan moggaasni jechuun keessaniin oolu daa'ima koo hangafaayyuu da'ee torban lama torban sadiittanii moggaasii jechuudha. Akkasii innaa inshaallah tilmaamaa fooxaa isin uffisee jiru kuni fooxaa roozii wayiitii gaasana ilaaltanii durba jechuun keessaniin oolu. Daa'imni lammaffaan akkuma beekamu uffata daa'ima si hangafaa uffatti jechuudha irra guddaa. Kun akkasii uffata ilaaltanii hin tilmaaminaa akkasumatti tilmaamaan isiniin jedha. Kun as biratti akkuma argitanii zeetii weeraa zayitii kana zeetuunii jechuudha. Sanaan inni dhidhiibaa dhadhaa addaan nu firiishii argattanis sanaan dhidhiibuu dandeessu daa'ima keessan. Garuu zeetuuniin sun akkasa biyya Arabaa ta'uu baatus haa ta'u gaa. Qibaatii biraa hin wayyuu qibaatii daa'imaa maal jedhameesa suuqiirraa bitamu waan akkasii hin wayyu sanarraa hamma ta'een zeetuunii kana wayyaa. Inshaallah namoonnis dhiyeenyatti mee keessatti biyya Bahreeniitii galtanu yoo jiraattanii keessaan na dubbisaa zeetuunii kana naaf fiddanii dhuftanii isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf